keessumaa ijoollee biyya keessa jira ijoollee alarraa dhufan maatii dubbisuu dhufu airportitti gaafa bu'an maateriaalii baatu akka biyya biraatii dhufanii biyya kana keessa lixan hin beekamu. Shantaan isaanii hin beekama isaanis gaafa muuf godhan hin beekamu. Inna siistemii sanaatiin isinillee carraan kun akka isin hin arganne balaa hamaadha kun. Ashama akkam jirtu daawwattoota Iyyaasuu Birraa. Bakkuma jirtanitti nageenya Rabbii isin biraa jiraatu. Bakkuma jirtanitti nageenya Rabbii isin wajjin haa ta'u. Bakkuma jirtanitti nageenya Rabbii isin wajjin haa ta'u. Arraan tana qophii bareedaa waan gartee waan gaggaarii irraa baratan jennee abdii qabna. Isiniif qabannee dhufnee jirra. Mee gara beekaa fi ayyuutiin dabarsaa. Maal? Yaalii halkabdee. Waan qabannee waan qabannee nuti agarsiise. Waan qabannee nuti. Egaa birrimu aboo birrimu kun kaayi birrimu kaayi. Waan nuti qabannee humne hattuun kiisii namaa onsaa jirti magaalaa Finfinnee keessatti. Kaliifanani karaa hin kaawwadha karaa manaa kiyyaa hin kaawwadha. Karaa yoo ta'e juuntaan baay'eedha. Har'a sagantaa qabannee dhufne magaalaa Finfinnee keessatti yeroo baay'ee hattuutu akkaataa isheetti ijoollee hattuu Iyyaasuu torbee keessatti Iyyaasuu yeroo lama mudatee jira. Kanaaf waa'ee kana irratti mi'a dubbannu namoonni baay'een hatamaa jiru namoonni baay'een saamamaa jiru istiraatejii isaanii haala isaattiin deemaa jiran haala isaattiin hataa jiranii maaf irraan dubbannee nuun jedheeti Iyyaasuu yaada kan nuuf qabee nu dhufe. Ajaa'iba dhugaa gidduu kanatti immoo wanti guddaan isa mul'isee ture jechuudha waa'ee maannaatii wal qabsiisee. Kanaaf kan irratti yoo dubbannee namni illee siisteemii jara kanaa yoo baraa deeme jara kanarraa akkamitti nuuf eeggachuu danda'a. Kan jirtu dubbachuutiif dhufnee jirra. Akkasumas ayyuunis kan dura ishee mudatee jira. Hattuun kiisii ishee seentee siisteema isheetti isheetti illee dubbatti Iyyaasuun dubbata. Ani immoo turee jira 2004 mul'aafuri. Maal waan dhangaddaa torbee dabre waan sugulanoo. Anammo. Torbee dabre kophee irraa baafatan. Ansi fakkaate sitti torbee tokkotti guyyaa lama hatame. Ay natamneen. Bo kaameraatti bantee kan nanyittaa dhugaa dubbachuuf hattuu waayatti wal qabsiisee inni jarri kun waan isaan mul'ise haasaariitii ani sitti hanfufa. Mudannoo gidduu haa qabdu. Dhugatti hattuun Finfinnee keessatti tooftaa hedduudhaan namatti beektan. Tooftaa baay'ee jira. Amma torban kana keessa ani beektu maaliif magaalaa Finfinnee keessa bakka hundaan deemaa jiru. Torbee dabre osoo narkuutii namichi tokko akkanumatti deemaa dhufee itti bu'eetuma waa tufe jechuudha. Wayirra tufe. Dhiifama jee osoo goonni gartee irraa jiru tokko duubaan dhufee kiisii seenee jechuudha. Anangaan deemuutti jira beektaa dhufee dhee namichi jilbaan dhee. Namicha saruutti. Namicha kiisii saruutti. Akkasitti gartee milkoone. Namicha rabaaftee jirta. Rabaasan jechuudha. Namichi jarri akkasitti natti mudaan na fiigan jechuudha. Jarri warri hattuun. Warri hattuudha. Poolisiin dhufee akkasitti anas difi guutuun jira poolisiin isaan qaba jechuudha. Akkasitti bira kuti. Wali dhiisee. Namichi gartee meeshaan isaa jalaan gartee silkii isaan jala fudhamin gammadee gaana jedhan narra galatee beektaa rakkoon qabu hin jenna waan baay'ee jira. Kan biraa immoo guyyaa dheengaddaa kaleessa waan narratti mudate jechuudha. Ana mataa koo waan mudate. Deemuutti hin jira. Maaliif waan kana barumsa rakkatan Finfinnee keessa tooftaa malatti hattuu waatu jira. Osoo deemu jiru makiinaa raayid jedhamu jira. Kanaan deemaa dhufe. Namni lama duubaan jira. Raayid makiinaa seera qabeessa makiinaa raayidiin yeroo baay'ee yoo fayyadamte magaalaa Finfinnee keessa wanti hundi isaanii galmaa'ee jira waan ta'eef yoo waan matte ittiin deemte waan hedduu asii baraaruu dandeessi. Yeroo ammaa garuu namoonni baay'een nama lama sadii ta'anii raayidii yaabbatanii raayidii fayyadamanii raayidii fakkeessanii jechuudha. Taappeellaa raayidii maxxanfatanii deemuu raayidii miti garuu. Raayidii jechuun siisteemii teekinooloojiitiin kan guutamee dhufeedha. Akkasitti deemaa dhufanii akkanatti makiinaa xiggi kan qabsate dhufee kana dura dhaabbate. Sibira. Anis qaamni kun beekee jira. Daawwitiidhaan harkaan jira tokko ittiin deemee ittiin seena fuudhee. Duumaa fuudhee waan akka shaayii takka nan naqee jechuudha. Sarti dhangalaasa. Uumaan jennaan achuma fiigeetan dhagaa fuudhee itti gadhiisa makiinaa. Makiinaa goga godhu fiigee jechuudha makiinaa. Makiinaa qabatan. Ni fiigee namni hundi manta maal jiban jiru qaama kiyya akkanatti qalaalu shaayii wayii narra naqana jiran. Ittiin deebisa itti baafatan jechuudha. Kaayyoon isaanii maal ture sila?
kaayyoon isaanii an bilbilaan waraabaa deemu jiran nasamu surraa qarayna jedhanii. Kaayyoon isaanii shaayii sirriitti dhagaasee jiru. Dhiifama jedhanii irra xaragu yeroo wayyaa isaa irra xaraganii achuma illee kiisi isaa xaragu jechuudha. Kiisi isaa keessa illee waan qabu xaragu jechuudha. Inni biraa immoo kun mala tokko bakka mala biraa illee ni jira. Hattu nu qarshattu mala hedduu jira. Asirratti gaawwatti mala jechuuf dhabeeta Finfinnee keessa namni keenya yeroo deemu hundaa'u yoo gartee fakkeenyaaf haatee duutee hojjaniin akka gartee saawundi biraa gartee sagalee biraa kan dhageenye if malee qaama isaa eeggachuu qofa bakka yoo dhufee si bu'aa miti jechuun silkee baate silkeen ta'e jabeeffatee deemu. Keessattuu yoo siirratti tufanii siira xaragna yaani tasuma dhaguu hin qabu. Ofiif xaragadha jettan gara yaasutti deebina giifti duree keenya isheen saawamti jirti kan dura waan ta'eef jara isaanii barbaadatan jira gaa har'aati argachuun hin deemu. Eeyyee beekaa jirti. Saamamne ooleera. Hojjetaa? Oltami? Okay. Baga rabbisi yooshi. Waa fidii kottu. Alhamdulillah. Dhugaadha. Baga rabbisi yooshi kennaadha. Okay, ergaa kana gaa maaliif sinii finneenaan ijoolleen daawwattoonni keenya biyya keessas biyya alaa teessanis warreen dhimma kana kan nama hin qunnamne jira jedhee yaadu. Keessumaa ijoollee biyya keessa jira ijoollee alarraa dhufan maatii dubbisuu dhufu eerpoortitti gaafa bu'an maateeriyaalii baatu akka biyya biraatii dhufanii biyya kana keessa lixan hin beekamu. Shaantaan isaanii hin beekama isaanis gaafa muuf godhan hin beekamu. Inna siistemii sanaatiin isinillee carraan kun akka isin hin arganne balaa hamaadha kun balaan beekamne wanta ta'e waggoota hedduu itti rakkattee dhamaatee qabatte guyyaa tokkotti nama tokkotti sirraa duwwaa godheessa akka waan ta'eef kanaaf wanti obbolota keenya irra nurra gahe isin irra gahin imeejii jedhuutiinidha kan yaasuun qophii kana utuu irratti haasofne obbolota keenyaafis barumsa ta'a yaada jedhuun dhufne. Kanaaf warri biyya keessa majoritiin keessan hin beektu akkamitti hattuun uummata keenya baay'ee dararaa akka jirtu even mana lixanii meeshaadha nama doorsanii qabeenya mana namaa hattuu hin jiru qorichaan si tuqanii qubeellaa sitti baafatu wantoota hedduu namarratti gochaa jiru amma immoo faashinii fakkeessanii konkolaataa keessatti deemanii sirratti dhufanii bu'anii sirraa xaragu yookaan wanta voomitte sirratti darbatanii sorry siin jedhanii sirraa xaragaa dhufanii wanta maallaqa kee moobaayilii PC wanta baatti sirraa fuudhuu danda'u. Kanaaf maybe carraa kanatti warra akkasii si mudachuu yoo si mudate of teekar godhaa of eeggannoo godhadhaadha. Sinitti taa'eera taanaan already bakka namicha akka sin hin tuqne ofirraa block godhaanii maaltu nama mudate gara kiyyaatti gaafa dhufu jalqaba gaafa Finfinnee dhufeedha. Naannoo autobus taraatti bu'ee shaantaa xiqqichaa tokkoon baadhaa dugdatti surree adiin uffadha. Innaa surritti keessa moobaayiliin koo teeknoodha. Teeknoon bal'aadha miira. Moobaayilii majabaa fakkaata kiisii keessatti. Innaa namicha suufii bareedaa uffata jantaladhee jira. Nirraani anaaf isa gidduu nama afur akkas ta'a kan dhaabbate tikeeta baasii kutan. An itadhee tikeetan kutaa jira gabaabduudha gabaabduudha hin tarreedhi nama ta'eetu gabaabduudha jedhee dhaabbadhee tikeeta qarshii kennee kutachaan jira gaafan akka ni hidhadhu inni siin galaa jira hin gosata akkas egaa shamarran immoo qaama nama kan nama qabu uffattee miti innuma dhiibee harkaan qabateera achitu manachi kutu natti dhaga'ameenaan gaafan akkas laalu harki irra jira harka moobaayilii gototaa jira jechaan namichi na argaa hin jiru takka harka isaa galcheera already achitu man laalu harka namicha irraan deeme gaafa laalu namichi nama guddaa achi amaariffaadhaan teeknoonaati dabbiraal ta'u hin jedheen Bade fikir. Coba balik ya deh nanti pada already namatin ini dah baca. Amma tekno mobile TF miti. Baka isan amale fatani mo kasi tokko gurgura dan li sanif sigara bita. Wanu mama amale sani got ufi danda. Garu nu sini mo ro sana tunu miru danda. Karena wanto nakasakasi taksi kesati lava mobile kafarai di servisi magala fayyadamtan
gaafa warri biyya alaarraa even isaanumatti intini jechuun barbaada gaafa biyya keessa dhuftan of naannoo keessan baay'ee hordofaa dhaabbadhaati of hordofaa eenyuun na duukaa jiredha fuulletti dudduubatti bukkeewwaniin ilaalaati deemsa keessan muuf godhaannaa nama sarvisii sanatti fayyadamtan immoo keessumaa hamma ta'e yoo mallee baay'ee ariifattan targaa ishee qabachuun dagatina tuma wanti ta'e illee sin rageesse sadarkaa poolisiitti illee nama geessa mana murtii illee nama dhaabsiraanan wanti ittiiti ofirraa ittisuu dandeessa. Dhiyooma kana namoota biyya alaa galan irratti wal qabatee maaltu ta'e obboleessi ishee baadiyyaa dhufe obboleettii isaa fudhachuu jechuudha isheen immoo biyya alaatii dhuftee boolee riippoortii jirti. Isa booda gurbaan dhufee intalli gadi baatee shaanxaa baay'ee qabdee jirti. Isa booda taaksii eessa deemtu naan qaalitti deemnatti jedhanii kontiraata isin geessina jedhanii jara kana jechuudha. Shaanxaa isaanii fe'anii meeshaa qabeenya isaa hundumaa wajjin fe'anii fudhanii ka'an. Fudhanii ka'anii deemanii garuu ijoollee lafti ishee xexxee of agartee bakka biraa yeroo itti of agartu uffata uffatee jiran qofa ofirratti argan jara kun lamaan jechuudha. Akkamittiin jara kana makiinaa keessa seensisanii jechuudha qorichaan tuqan. Ijoollee qorichaan tuqan mucaa reefu biyya arabaatti galtii qabeenya ishee hundumaa guutummaa isaatti kan ishee uffattee oftee jirtu biraaziliin ishee tiraanspoortii qabee makiinaa birrii fidee dhufee hunda qabeenya qaba hundumaa harkaa saamanii ijoollee bakkee baatti gatanii sokkanii ijoolleen turtee yeroo of bartee jirtu dhaabbatanii boo namoonni dhagahii gaafatanii maal jenna akkas akkasii taaksii fideessitu nu goote reefu of bara maal jedhanii እና ሲስተም ነከ ሲዝራ ቆርቻ ለሲቱ ቀይ ቃርሺ ቀብዱ ስራፋቹ እንደው እኒ ቆርቻ ወይ እንደው ባየ ጨይም በኮ አንዶ ማልታቴ ነው እንትን ቢኩላ መጋላሙ ዮቲ ባቴ መጋላ በሾፍቱ ለጤ ኦኬ ኢመብራቲፍ ኦኬ መጋላ በሾፍቱ ዴማ ጅርቱ ቆርቻን ሰጎሽ ለምን ቆርቻ ጥቋት ይሮቹ አርክሳቲ ነጤ ሰጎሽ ጥቄን ያው ሰጎሽ ጥቄዱ መጋላ በሾፍቱ ሲካቴ ነመከና ወጅኒ መጋላሙ ዮቲ ገልቴ ይችላል ማግኛ ማነሽት ገልቴ አካውንቲ ባንኪ ፉቴ አከጨራቴ አካውንቲ ንግድ ባንክ ራ ብሪኩ መሰጋል ቆፋ ቀብዲ ኦሮሚያ ባንክ ራሙ ብሪኩ መዲ ባዌ ቀብዲ ካን ኦሮሚያ ባንክ ሱኒ አካውንቲ አከጨራቴ ሺብረን ትረ ሲስተር ሺብረ ትረ ካን ንግድ ባንክ ሰነ ብሪኩ መሰጋል ቀብዱ ፉቴ ለጤ ይ ወርቂ ሲመና ቀብዱ ፉቴ ላቴ ፊ ባንክ ላቴ ብሪኩ መሰጋል ባፍቲ ላቴ ፊ ገግስቲ መናሪያ አንገስቲ መኪና ቀሲስቲ ዴቢት ነጌታ አካት ይላችሁ ተርበለ ወለ ኩፈት ይምጫል እና ሲስተም ከሰከስ ዲሮ ፈገኑ ጉዳ በርባች ሰከቱ ዋያቱ ዲ ወልቀብሲሴ ፍንፍኔ ከጥሙ ጉያ ራዋኔ ዱ አርጋ ወልታ ዋባይ አርጋ ወልታ ከናፍ ናሞኒ ኬኛ ከሰቱ ኡመት ኬኛ ወረ ኢትዮጵያ ከጅርተኒ ሲስተም ከና ጉያ ተጣጋ ወልቱ ናሞኒ ሞቢያ አላጅራኒ ናሞኒ ቢያ ያረዱፋኒ ኦዱ አናገሩ እንደሱ namni mamalsaati maalidha aga isarragayutti nama kan rakko nama kan baramu irratti irra barumsa argachuu danda'u wanta sirra ga'een barumsa argattee deemta malee anarra wanta ga'een jira anarra an barattu namoonni yeroo baay'ee rakkoo akkasii waan jiruufi utuu irraa of eeggatanii gaarii kan jiru erga kana nuti kaasuu barbaanne mee waan biraa akkuma duraan jee hattuun gartee finne keessanii yoo gartee siistama tokko rabbarani siistama bira baasti siistama rabbaatanii sirrii amma takkaama akka itti gartee namni tokko hin amanatti makiina haaraan su dhufu duuba gartee nama lama ta'aniiti tokko duraan ta'a makiina haaraa namni kana gartee ni hataa ta'e itti namantu dhufeetu bakka takkaawu meeshaa wayii buusa beekaa maastoota meeshaa wayii buusa ati gartee nama kanaaf niin kannaa itti gajjatta fuutee itti laata hojjete ati hangana duubaan saamamtee jirta tokkoffaan kana siistama makina watu fakatu tokona tu sufi fate siya dawa aku mayu jete kun zanni sufi fate karawati kabari zana yesu tasu matu renyitu utuma siya tajiru agar tele situ kana nama sanap ka ustaz ije kemi si kabai baka fredeta nendoega takamo ifi dandira tu ifi waltuman ifi waltumani atimo dabate kana jare kana ka leida takamo wali satani takamo dhufete garteesi nama sayin dhagee fuudhe takasila beeka suma beeka tooftaa bar ikirta wayne ikirta jet musimata duban mo akka jiru duuse waan baay'ee ejee kun sistema jaayibara waltu mari atira batti sayidalta kisi asifu yukai mujara danka botti senta
Sumaan si dhaanii dhiifama si gaafatan. Dhiifama si gaafatan. Ajaa'iba. Hangana sama miti. Ati dhugumaayyuu magaalaa keessa deemaa oolta. Maal wanta. Sitti meeraan barnaa dhaga'u deebata akkanumatti lukaan dhukkee kaasaa ola magaalaa Finfinnee keessa. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee as keessa inni hojii maasaatiin ol qabsiisee kaameraamaanii waan ta'eef magaalaa keessa deemee hojii waan hojjetuu fi waan hedduutu sun mul'ata ola. Inni biraa immoo maaliif namni keenya akka feegu jechuudha. Takka immoo shamarran ta'e dhufu. Shamarran ta'e dhufu. Shamarran ta'e tolfattee takkaa'u yoo galtee tolfattee dhufti. Bareeddee mas dhufti. Takka immoo daandii si gaafatti. Akkana bannaati. Inni rakkadheetti wanta seetti. Ati immoo hangana waan yaada biraa keessa galtaa duubaan immoo kan biraa namni biraa duubaan si jira. Gabaabatti maali Finfinnee keessa takka seenaan Finfinnee haa ta'u iddoo bakka jirtutti mana keetii gabbaanaan ati gartee waan takka illee dhagahuun qabdu jechuudha. Yoo si dawwalanii gartee harmeen ta'e duutee siin jaan dhagahuun qabdu. Fakkeenyaaf keetii jechuudha. Bakka kun maaliif fuulli gartee dhageettii kee guutuu bakka qaama keetirra wayii deemudha. Akka jechuudha gartee. Seenaanatti waa saameen numu waa beekuu of eeggachuun gaariidha. Ce'een tokko kana dura seenaa ishiinatti tokko jira. Saawudii turtee dhuftee koronaa keessadha. Turtee dhuftee asii deebuudhaaf Saawudiitti deebuudhaaf Saawudiin baasii barbaadde Finfinnee keessa deemte. Akkaataa isaa namuma akkam waayuun jettu kanatti nama zannatee deemuutu itti bahee gaafatte. Gaafa gaafattu anus ta'e agarsiisa akkasii isaa dhuftee biyya alabaatti dhuftee biyya alabaatiin dhufee. Maarree mootummaan Itoophiyaa bara yeroo ammaa kana nama biyya alabaatti dhufee fi lafa kennaafii jira maafiin fudhatu tureetti jedhe. Mucaan kee bakka hin gammadde. Akkamittiin argachuu danda'a siisteema kana aariyaan siifan fixa. Akkamittiin naaf fixa kottu harka qabatee ka'e. Bilbila dabalee nama sadi ta'anii minibaasiidhaan eeganii karaa gubbaatti jechuudha. Intala fudhatee dhaqee minibaasii seenanii baay'ina ajaa'iba gaashii natti himtu. Minibaasii seenanii jara wajjin jechuudha dhattee birrii 150 baasii amma kana siif xumuranii mucaa jechuudha goomsanii. Sababa kan talli waan kan jiran gooti malee diduu hin dandeenyetti. Sisteema sababni isaa waan ittiin tuqan hin beektu. Birrii 150 baaftee itti laattee maal jettee xumurtee silkii walitti qayyaranii galte. Galtee garuu boomtaa sammuu teessee yaaddu akkamitti waanti kun ta'uu danda'e. Bilbilisa gubbaatti yeroo bilbiltu bilbilli cufaadha. Bilbilli jaraa. Birrii 150 baaftee laattee jirti. Rabbi sitti agarsiisu. Kanaaf faayidaadhaan karaa dadhabina keetiitti dhufu. Dadhabina keetiitti dhufu. Namni kun maaltu jennee maaliin shawwadamuu danda'a. Kanaaf argaatti qabannee isiniif dhufne irraa kana fakkaata. Yaasuu birraa erga bareedaa kan inni akka turetti dubbannu. Kan biraa immoo dhiifama. Ani beekte viidiyoo irratti illee bahee haasa'uu hin feene beekte. Ani gaafan jalqaba dhufu akkuma dhufeen gartee meeshaa guutuu biyya irraa biraaf dhufe. Dhufee asitti istaadiyoon banee ture jechuudha. Mana footoo banee hojiin naawwaa ture. Garuu viidiyoo irratti gabbee gartee meeshaan jalaa ta'ee jajjamee haasa'uu hin feene. Nan beekaa. Qulfii akka isaan gartee qulfiitti banan manaaf hin galan qulfii qollofeen salaatuudhaaf beekuu makaree biratti. Waan gartee dhufu meeshaa laaptooppii kaameeraa lamaa fi laaptooppii fudhatan ulaa bananii ulaa akka itti banamu naaf hin galla baqaan. Qulfiin irra jira. Qulfiin irra jira qulfiin deeman. Rabbi si agarsiisu. Mana footoo bananii akkuma dhufeen biyya alaa ture dhufee yeroo biyya alaa dhufee mana suuraa kaameeraa lamatti biti kaameeraa guddaa lama laaptooppii guddaa biyya alaa kan dhufee mana stuudiyoo mana suuraatti hojjetan banan egaa. Yeroo inni salaataaf gabbee deebi'u manni isaa onaa. Mana meeshaa gootanii jechuudha. Waan baay'ee jira garuu kana kaasuun feene beektaa kunis barumsuudhaaf gara sanarratti ijoolleen achisan booda ijoolleen namni of eeggachuu jabeessuu qaba sirrii. Asirratti ijoolleen nargaaran ni jiranii isaanillee asumaan hin galateeffadha. Waan baay'ee jira kanaaf wanni bira dabaluu jiraate. Daawwattoonni Iyyaasuu Birraa har'a qophii mudannoon mudate irraa qabneetu isiniifis barnoota taa'anii kan yaadne akkas gaafa jennee isinitti haasofnu nufiina jechaan jirru. Kottaa garuu eeggannoo fi godhaa jechaa jirra. Biyya kam keessatti warroonni biyya kana keessa jirtanis eeggannoon gaariidha. Imeeji akkas jedhu hundaa. Jaallattanii waan nu daawwattaniif galata guddaa qabna dhugaa dubbachuuf. Dhugaa. Galatoomaa. Thank you. Of eeggadhaa. Of eeggadhaa. Dursa. Bye bye. Bye bye.